بسم الله الرحمن الرحيم. دوغورا توكيتشا خنا قفتو أكاتي حروفا همبري يقانا مو قرآن دفتيه نبن نسيقودي إن شاء الله تعالى فيديو تنكيستي دوغورا أكاتي دفتيه حروف القاعدة النورانية برتو سنغوني كيسا تكتك وليلالا maal akkasi hanqatee fi maal akka taate atillee as keessatti hubattaa jechuudha. Asumaanuu alqaacidatu nuuraaniyyaa kitaabaa eegallee waan jirruuf darsii teenyaa jalqaba arraarraa hanga xumuraatti hordofuu isinirra jiraata jechuu barbaadeeti. Ati kana ilaalu jirtu kana dhaggeeffachuu jirtu. Osoo viidiyoo tanatti hin seenne dura sheer kooppi liinkii godheetii hiriyoota kee biraan ga'e isin jedha. Arraan tana kan nuti barachuudha yaanu darsii awwalaati yookaan immoo leessanii takkaffaati jechuudha. Alphabet with the sounds sagaleedhaa wajjin laalla pronunciationiin keenya akkami sagaleessina laata harfii tana qubeelee 28 tana how to pronounce akkami sagaleessinaa kan jedhu waliin laaluudhaaf yaanaa jechuudha. Xuruufa jechuun yookaan immoo qubeedha jechuun ijaarsa jalqabaati kan quraana ittiin hubatan. So need special attention. Wanni inni fadhu attention fadha. Sirriitti attention kan keetti deebiftee focus godhuudha qabda maalirratti pronunciation keetirratti and identification of dots. Akkasumas tuqaalee tanas adda baafachuu sirra jiraata. Kamtu tuqaa jalaan qaba gubbaarraa noo kamtu qaba. Gubbaa tanarra hoo meeqatu jira jechuu focus godhuu qabdaa jechuu irratti hubattee akkaataan itti hubattu kana dogoggora tokko jechuudha kun. Namoonni baay'een akkanumatti raafilii bira kutaniituma darsii taanitti dabru. Kuni ammoo irariidha uuma jechuu. Inni biraa wanni akka daftee hubattu si godhu read from left to right, top to bottom and bottom to top. Kun immoo waan sirriitti barbaachisaadha. Jalqaba mirgarraa gara bitaatti qaraata. Akkanatti ooftee achiin gisee asitti xumurtee lammaffaa immoo left to right. Bitaarraa karaa mirgaatti qaraata jechuudha. Yaa kanarraa eegaltee hangasitti fitta. Kana akkana ol xumurta, sarara kanas akkana ol xumurta.